Kun kan dhaggeeffachaa jirtan qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TVdha. Qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TV irraa kabajamoo jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota fagoof dhiyoodhaa biyya keessaa biyya alaa daawwachaa dhaggeeffachaa jirtan mara keessanuu akka mooltan akka bultan isinin jechaa qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TV irraa tamsaasa oduu keenya guyyaan gara guyyaatti isin biraan gaa turre arraas isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduu teenya bal'ina isiitti osoo isinin dabarsinen dura hangafootaan isin dhageessisam. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaatii fi biyyoota biroo namoota jiraatan dabalatee walumaa galatti shakkamtoota 24 irratti himannaa shororkeessummaa banuu isaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa beeksiseeti jira. Jijjiirraa maallaqa Itoophiyaadhaa qarshii yookaan birrii isaanii jijjiiruu ergaa muummee ministeeraa fuula Facebook isaaniitii fi akkasumatti illee miidiyaa biyyattiitiif ibsa erga kannaniin boodatti labsii yeroo muddamaa ji'oota 3 kana keessatti raayyaa ittisa biyyaatii fi akkasumatti illee humna waraana biyyattiin qabduutiin qabeenyi harka mootummaatti akka deebifamuuf erga daangeessaniin asitti raayyaan ittisa biyyaa guyyaan gara guyyaatti qabeenya uummataa saamaa jiraachuun dhagahameeti jira. Sababa jijjiirraa maallaqa kanaatiif saamamaa kan jiran ilmaan Oromoodhaa kanneen keessattuu Harargeetti xiyyeeffamee jiru guyyaa arraantana Baabbileetti abbaa qabeenyaa dhuunfaarraa maallaqni isaa saamamuun lubbuun isaa dhabuun dhagahameeti jira. Kana qofa osoo hin taane torban kana magaalaa Dirree Dawaa keessatti teewwan seenuudhaan maallaqa qarshii miliyoona 4 fi akkasumatti illee yuuroof doolaara riyaalaa fi paawundii gabaa dukkanaatti jechuudhaan raayyaan ittisa biyyaatii fi federaalaa akka saamaa turan dhagahameeti jira. Irreechi bara kanaa kan bara 2013 gaggeeffamuuf jiraatu hora Finfinneetii fi hora Harsadiitti wal duraa duubaan guyyaa walitti aanu ni gaggeeffama. Abbootiin gadaa waamichaa ayyaana irreechaa kanarratti namoota irreeffannaaf dhufan akka dhaamsadaamuun sababa koronaa vaayirasiitiif ta'uun isaanii ni yaadatama. Kanaan wal qabatee irreechi hora Finfinneedhaa torban lamaan arraa kan gaggeeffamu yeroo ta'u irreechi hora Harsadeedhaa torban guyyaa akka boru akka gaggeeffamuuf jiraatu ni beekamatee argameeti jira. Oduu maddeen alaatiin Ameerikaan erga Raashiyaa waliin walitti bu'insi deddeebi'een asitti lakkoofsa seeraa kabachiisuudha jettee Suuriyaatti ergite Suuriyaatti bobbaastee dabaluu isiin dhagahameeti jira. Qondaaltonni Ameerikaa akka jaanitti konkolaataawwan waraanaa ja'a dabalatee loltoota 1,000 kan kaaba bahaa Siiriyaatti bobbaafamanii jiraachuun isaanii beeksisaniiti jiran. Tole kabajamoo jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota kabajamoo maatii qeeroo ganamaa raadiyoo TV biyya keessaa biyya alaa akkuma jennee fagoof dhiyoo teessanii nu dhaggeeffachaa nu hordofaa jirtan kun hangafoota keenya. Bal'ina oduuttiin isin dabarsa oduu har'aa waliinis kan isin faana turu Anobsaa Ridwaanii oduu teenya wajjin nu wajjin turtii gaarii. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaatii fi biyyoota biraa namoota jiraatan dabalatee walumaa galatti shakkamtoota 24 irratti himannaa shororkeessummaa banuu isaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa beeksiseeti jira. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Boronaa akkasumas OMN irraa Dajjanee Guutamaa, Dr. Birhaane Masqal Abbabaa fi Tsaggaayee Araarsaa Raggaasaa dabalatee walumaa galatti namoota 24 irratti akka himannaa isaanitti dhiyeesseeti jira. Seera yakkaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1996 bahe keewwata 240 cabsuudhaan walitti bu'insa sabaa fi amantiin bu'uura godhateen akkasumas inni tokko isa kaan irratti akka ka'u gochuudhaan kan shakkamaniif labsii yakkaa shororkeessummaa ittisuudhaaf to'achuuf bahe lakkoofsa 1176 yookaan 2012 jalatti kan argamu. Yakka teleekoomii waliin dhahu lakkoofsa 761 yookaan 2004 labsii bulchiinsa to'annoo meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 yookaan 2012 cabsuudhaan yakka raawwataman jechuudhaan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbana 6 bara 2013 mana murtii federaalaa ol aanaa Dhaddachaa Ramaddii Lidataa lakkoofsa galmee 26,215 himannaawwan 10 walirratti kan banu yeroo ta'u himatamtoota akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbana 11 bara 2013 mana murtiitti dhiyaatanii himannaan isaanii akka dhaqqabu ni eegamaa jechuudhaan abbaan alangaa guyyaa irraantanaa beeksiseeti jira. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa yookaan jimmata kaleessaa abbaan alangaa obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi shakkamtoota biroo irratti himata ni bana jee mana murtii kan beellama ta'us shakkamtoonni mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafaniiti turan. Sababa kanaan abukaattoowwan shakkamtoota wixataa iyyannoo qaama bilisaa baasuudhaaf akka mana
murtiitti dhiyeessan himuun isaaniitis ni yaadatama. Akka abukaattoowwan jaanitti guyyaa hayyamame yoo darbee iyyannoo dhiyeessuun bu'uura seeraa qaba jechuudhaan abukaattoowwan hidhamtoota kanaatis dubbachaati jiran. Abbaan alangaa bifa haariyaatiin himata haariyaa yeroon gara yerootti irratti banaa dhusuus himanni ammaan tanaa kun himata namoota biyya keessa jiranii fi mana hidhaa keessa jiran akkasumatti illee namoota biyyoota ambaa keessatti argaman irratti kan baname ta'uun adda isa taasisaa jechuudhaan dubbatamaati jira. Jijjiirraa maallaqaa qarshii yookaan birrii Itoophiyaadhaa erga jijjiiramu muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed gara marsaa miidiyaatii fi akkasumatti illee miidiyaa biyyattiitiif ibsa erga kannaniin boodatti keessattuu jijjiiramuu maallaqaa Itoophiyaadhaa kan duriin adda isa taasisuu isaa ergan ibseen boodatti maallaqni harka mootummaa irraa fagaatee kan jiruu fi baankii daldala Itoophiyaatiin alatti gabaa dukkanaatii fi namoota dhuunfaa harkattii fi akkasumatti illee saamtota harkattii deebi'ee galee jira jechuudhaan muummeen ministeeraatii fi akkasumatti illee hojii gaggeessitoonni baankii ol aanootii fi ministeerri maallaqaa Itoophiyaadhaa ergaa beeksisanii asitti muummeen ministeera labsaa walitti qabinsa maallaqaa yeroo ji'a 3 gaditti humna waraanaa raayyaa ittisa biyyaatii fi akkasumatti illee baankootatti kan akka deebifamu ta'uun isaatis dubbachuun ni yaadatama. Erga dubbatameen asitti namoota qarshii miliyoona 2 ol qaban akka irraa fuudhamuu fi namoota miliyoona 2 gad qaban ammoo akka fedhii isaaniitiin gara baankitti jijjiirraaf dhiyeessan irratti seera kaa'ameen asitti erga miliyoonota 2 ol kan qaban dirqiidhaan irraa fuudhamu akkasumas akka jijjiiramu irratti kan erga labseen boodatti raayyaan ittisa biyyaa magaalota tokko fi Itoophiyaa keessatti saamicha irratti bobba'ee jiraachuun isaa daran hammaatee itti fufuun dhaga'ameeti jira. Torban kana keessa erga labsameen magaalaa Dirreedawaa keessatti teewwan seenuudhaan maallaqoota namoota gabaa yookaan dukkaanota gurgurachaa jiran irratti raayyaan ittisa biyyaa agaaziin humna federaalaa waliin ta'uudhaan saamicha gaggeesseeti jira. Yoo xiqqaatee qarshii miliyoona 4 qabeenyaa tilmaamamu akkasumas doolaaraa fi yuuroo akkasumatti illee paawundiilee fi maallaqa riyaalaa Saudi Arabiyaa sharafoota jijjiirratti argaman maallaqa Itoophiyaa miliyoona 2 olitti kan tilmaaman walitti qabuudhaan dirqiidhaan abbootii qabeenyaa hongeessaa dhabarraaf akka saaxilaa jiran dhaga'ameeti jira. Raayyaan ittisa biyyaa erga hayyama muummee ministeera biyyattii taasiseen asitti saamicha qabeenyaa irratti bobba'uun daran argameeti jira. Guyyaa har'aan tanaatis Harargee Bahaa Aanaa Baabbileetti abbaa qabeenyaa kan humna isaatiin jireenya isaa irratti laffee qabeenya walitti qabachaa ture guyyaa har'aan tanaa humni raayyaa ittisa biyyaa saamicha irratti gaggeessee maallaqa isaa guutumaan guututti irraa fuudhuu danda'uudhaan sababa kanaan lubbuu isaa dhabuun isaa dhaga'ameeti jira. Guyyaa har'aan tanaa Harargee keessatti yeroo duraatiif namoota maallaqa saamichi irratti gaggeeffame balaaf yookaan akkasumas dhabaaf saaxilamee lubbuu isaa balleessuu danda'e argameeti jira. Sababaan kun kan ta'e erga muummeen ministeera Dr. Abiy fi hoggantoonni baankiilee daldala Itoophiyaatii fi kan akkasumas raayyaa ittisa biyyaatii fi ministeerri maallaqaa erga ibsaaf labsii kannaniin boodatti ta'uun isaatis ni yaadatama. Qabeenya uummata saamuun agaazii akkasumatti illee raayyaa ittisa biyyaatii fi federaalaa humnaan qabeenya abbootii qabeenyaatii fi namoota dhuunfaaf qabeenya qaban irratti bobba'uun daran hammaatee guyyaan gara guyyaan dhaga'amaa jiraachuun isaatis barameeti jira. Haalli kun itti fufitaanaan mootummaan tarkaanfii kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu dadhabnaan rakkoodhaaf qabeenyaa uummataa saamuu irratti poolisiin akka bobbaafamee kaayyoosaa itti cimee fufee uummanni hongeedhaaf saaxilamoo ta'uu gamanumaan akeekkachiisaa akka jirantu dhaga'amee jira. filannoo Itoophiyaa filannoo gaggeessuun dura haldureewwan guutamuu qaban ni jiru jechuudhaan dhaabbotan siyaasaa hoggantoonni gaggeessuun dubbachaati jiran. Filannoo nagee gabeessa dimokiraatawaa fi amantaati gaggeessuun dura haldureewwan guutamuu qaban jiru jechuudhaan paartiilee siyaasaarraa yaada kennachaati jiran. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura sodaa weerara koronaa vaayirasii irraa kan ka'e filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa barkum 2020 keessa gaggeeffamuun irra ture gara yeroo hin beekamnetti dabarseeti ture. Kanaanis wal qabatee yeroo turtii mootummaan biyya bulchaa jiru waggaa 5 xumuramuudhaa fi filannichi ammoo yeroo hin murteeffamnetti dabarfamuun wal qabatee qaawwa uumameen furuudhaaf jecha keewwata heera mootummaa akka hiikamu murtaa'eeti ture. Kun ammoo paartiilee siyaasaa fi qaamolee hawaasa biratti komii kaasuun siyaasaa biyyattii keessatti gufuu uumuu dandeetti jira.
amma garuu gabaasaa khaleessaa ministeerri fayyaa biyyattii mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessaniin of eeggannoo coronavirus gorfamanii xiyyeeffannoodhaan hojiirra oolchaa filannicha gaggeessuun akka danda'amu beeksiseeti jira. Mootummaan dursa waliigaltee paartiilee siyaasaa malee filannoo dabarsee kan jiran durataa paartii koongiresii federaalistii Oromoo kan ta'e yookaan KFO'dhaan Profeesar Mararaa Guddinaa ammas fedhii mootummaa qofaan osoo hin taane ilaalchi biyyaalessummaa erga uumameen booda gaggeeffamuu qaba jechuudhaan dubbachaati jira. Fedhiin mootummaa yeroo yerootti jijjiiramuu ni danda'a. amma immoo fariin isaanii filannoo adeemsisuu ta'uu danda'a. Garuu durumaayyuu kanaan wal qabatee rakkoo guddaan ture jechuudhaan dubbachaati jira. Rakkoo ture jaansan yoo ibsan dursee gaafiiwwan filannoo kun akkamitti adeemsifamuu qaba jechuun if gaafachuu qaba osoo waliigaltee biyyaalessaa hin dhuunfatin. Filannoo jaamu kun yoo gaggeeffame bu'aa ni qabamoo hin qabu jechuudhaan deebii argachuu qaba jechuudhaan dubbachaati jiran. Rakkoo biyyattii koronaa qofaa miti hanjaan dureen kun biyya kana keessatti rakkooleen siyaasaa bal'achaati jira jechuudhaan dubbachaati jira. Profeesar Mararaan dabaluudhaanis dursa yeroo baay'ee iyyataa kan ture haala akkasitti filannoo dhugaa gaggeeffamuu danda'ama jechuudha. Gaafii waliigaltee biyyaarra jiran gaafachaati ture. Dhuguma filannoon sirna diimokiraasii fiduu danda'u ni gaggeeffama. Kanneen jaan gaafatan akka turanis ni yaadatu. Ammas waliigalteen biyya bal'aan argamuu baannaan filannoon dhugaa akka dhufutti irratti hojjechuu baannaan biyya kana caalaa rakkoo cimaa keessa galuu dandeessi jechuudha. Sodaa qabaa jechuudhaan himaati jira. Dhimma koronaa jidduutti kan dhufe malee durumaanuu waa'ee boordii filannoo gaafii akka qaban kan yaadan Dr. Mararaan hojii boordii filannoo hanga yoonaatti nuuf qabsoo miti jechuudhaan dubbachaati jira. Waliigaltee biyyichaa irratti jechuudhaan maal jechuu akka ta'e wayita ibsanis dhiibbaan mootummaa dhaabbicha dirree diimokiraasii bal'achuu barbaachisa. Akkasumas misoomni paartiilee dorgomtootaaf filannicha irratti dorgomaa danda'aniif kan amma mana hidhaa jiran gadhiifamuu qabaatu jechuudhaan himaati jira. Filannoo dhugaa fi fudhatamaa gaggeessuudhaaf waan irra waliigalamuu qabaatu baay'ee jiraatullee kana irratti waliigalteerra akka hin geenyes himaati jira. Itti dabaluunis paartiin isaanii saayinsii biyyaa kana sirreeffachuun dursa waliigaltee jiraachuu qaba jechuudhaan kan amanu ta'u akka himan Profeesar Mararaan biyyattii nageenya dhabuusii mootummaa waan yaada akkasii dhageetti dhabeef jechuudhaan dubbachaati jiran. Filannoo cabaa osoo hin taane osoo mirgi sabaa miliyoona hedduu itti eeggamu biyyaaf nagaa fiduudhaaf biyya ijaaruuf kan jaan duraanuu kun haalli akkasii dhugumaanuu kan danda'amu ammoo yoo dirreen diimokiraasii bal'atee biyyattii kana keessatti daran babal'attee bilisaan filachuun danda'ame jechuudhaan dubbachaati jiran. Ogeessonni seeraa hedduunis yaada kannachaa kan jiran yeroo ta'u ammoo paartiilee hedduurraas dubbachaati jiran. Haldureewwan kunneen yeroo guutumaan guututti filannoon gaggeessamu ni danda'ama kan jaame Dr. Argiu yoo kana hin guutamne ta'e garuu dura guutachuudhaan gara filannootti gaggeessutu falaa jechuun yaada isaanii ibsachaati jiran. Paartiilee siyaasaa akkasumas illee kanneen aangoo mootummaa dheereffachuuf deeggaran keessaa kan ta'e sochii biyyaalessaa Amaaraa Abinnat yaada ministeera fayyaa dhiyeessee sirrii ta'uus himeeti jira. Dubbi himaan Abinnat obbo Xaahir Muhammad paartii isaanii ministeera fayyaa waan gama fayyaan jiru erga ibsee akka paartii waan raawwachuun irraa eeggamu gara raawwachuutti akka deemus dubbachaati jiran. Namoonni paartiilee biroo keessa socho'aa jiranii fi paartiileen ala ta'anii xinxala siyaasaatiin gamaaggamaa jiran waa'ee filannoo ilaalchisee kan dubbachaa jirtu ministeerri fayyaa akka gaggeeffamu erga ibsamee as komiif gaafii miidiyaa marsaa hawaasaa hundarratti calaqqisiisu dandeetti jira. Gama guutumaan guututti qophii akkanaa bal'ina jiraachuun qaba kanaan wal qabatee sababa ilaalcha siyaasaa isaaniif jecha kana mana hidhaa jiran hatattamaan qulqulleessanii bilisa gadhiisuun barbaachisaa jechuudhaan yaada miidiyaa marsaa hawaasaa irratti dubbatabaati jira. Filannoo kana gaggeeffamuun biyya keenya gara fooyyinsaatti ceesisuudhaaf qaamolee dhimma ilaallatu hundi irratti hirmaachuu qabu jechuudhaan gama keenyaan gara filannoo gaggeessutti lucca'uun kun nu
gammachiisaa jechuudhaan namoonni paartiilee siyaasaa keessa jiranis dubbachaati jiran. Filannoon biyyaalessaa haalan irratti qophaa'aa ture kan bara kana filannoo adda dimokiraasummaa addaati jechuudhaan irratti xiyyeeffannus garuu ammoo beekamaa fi fincilaa ta'ee fi akkasumatti illee mootummaan gochoota irraa eegamaan turre raawwachuudhaan lubbuu namoota hedduu dhabamsiisuudhaaf nageenya biyyattii boruudhaan abdii nu kutachiisus garan ammoo filannoon kun kan dhufu taanaan hidhamtoonni paartiilee siyaasaa kanneen hoogganan hundinuu mana hidhaa keessa jiran bilisaan gadhiifaman taanaan ammallee hamilee takkaan gara qophii filannoo dorgommii irratti kan gaggeessinu jechuudhaan paartiilee keessa namoonni jiranis dubbachaati jiran. Qophii duran taasisoo turre irratti ammas yeroo hafee keessatti yoo qophoofne filannoo irratti hirmaachuudhaaf qophiidha jechuudhaan irra deddeebiidhaan dubbachaati jiran. Irreechi waggaa waggaadhaan uummata Oromoo biratti akka seenaattis akka seeraattis ni kabajama. Seenaataan aadaa Oromoo keessatti amantummaadhaan waaqeffannaadhaan kan jiru. Ayyaanni irreechaa waggaan gara waggaatti ji'a fulbanaa keessatti waggaan gizee naannee dhawee ayyaanni irreechaa ni irreeffama. Keessattuu lafa jiidhaa laga galaanaa afaanitti kan irreeffamu yeroo ta'u aadaa abbootii gadaa keessatti isa ol aanaatti argameeti jira. Ayyaanni waggaadhaa kun kan uummanni Oromoodhaa hedduun walitti dhufe kan lubbuu fi akkasumatti illee hanga wareegama qaalii itti kafalantee argameeti jira. Ayyaanota hedduu jiran keessaa ayyaanni irreechaa isa tokko yeroo ta'u ayyaanni irreechaa kan wareegama qaaliidhaaf akkasumatti illee aadaa yeroo abbootii irraa itti wal dhaalamee as dabraa dhufe ta'us garuu ayyaanni irreechaa bara dabree Finfinneetti kabajamee seena qabeessatti argameeti ture. Ayyaanni bara dabreetiin dura ayyaanni hora harsadeetis kan addatee gaggeeffametee argame turus saneen duratti bara 2016 bara 2017 ayyaana irreechaa kan uummanni Oromoodhaan lubbuu itti dhabetee argameeti ture. Barri baranaa kun sababa ayyaanni irreechaa bara kana ayyaanota dabraniin adda laata akkamitti adda ta'a jechuudhaan gaafii nama biraattis uumaati jiran. Bara baranaatis ayyaanni irreechaa kan gaggeeffamuuf jiraatu magaalaa Finfinneetti yeroo ta'u hirmaannaan namoota baay'eedhaan hirmaatamu akkamii kan jiru gaafii nama biraatti uumamaa jira. Sababaan gaafii namatti biratti uumuu danda'eefis ayyaanni irreechaa bara kana ayyaanota duriin kan adda isa taasisu sababa koronaa vaayirasiin idil addunyaa bira dabree biyyoota keenyattis haalaan adda ta'een biyyatti dinagdee fi akkasumatti illee namoota dhibeedhaan saaxilamanii jiraatan baay'een lakkoofsaa itti ol ka'ee jiru ta'ee argameeti jira. Kanaaf wayita kanatti koronaa vaayirasii sababeeffachuudhaan ayyaanni irreechaa ni hafamuu hin hafuu jechuudhaan shakkii keessa galchaa tures garuu akka gaggeeffamu murteeffameeti jira. Irreechi hora Finfinnee torban lamaan arraantana irreechaa hora sadee ammoo torban lameen boru akka kabajamu abbootii gadaa murtee dabarsaniiti jiran. Bara dabree akka itti kabajamaa ture kan yaadadamuu fi kan bara kanaa ammoo akkamtu adda isa taasisaa sababa koronaa vaayirasiitiin baay'een lakkoofsa ayyaana irreechaa baranaa hirmaatanii hangamnitu irratti hirmaatama sabaaf sablammoota birootis dabalatee ayyaana irreechaa kanarratti kan hirmaatan hangam takkaa jechuudhaan gaafii fi akkasumatti illee namoota hedduu irratti dubbatamaati jira. Abbootiin gadaatis gama isaaniitiin ayyaana irreechaa bara kanaa kan bara 2013 fulbana kana keessa gaggeeffamuuf jira turatti sababa koronaa vaayirasiitiin of eeggannoon akka barbaachisus dhaamsa isaanii abbootii gadaarraa dhaamaniiti jiran. Sababa Siiriyaatti Ameerikaan erga Raashiyaa waliin walitti buutee humna dabalataa Siiriyaatti bobbaasteeti jirti. Ameerikaan erga Raashiyaa waliin irra deddeebi'uudhaan walitti buutee lakkoofsa loltoota Siiriyaa kabachiisu jettee Siiriyaa bobbaasuun dabaluun isii dhagahameeti jira. Qondaaltonni Ameerikaa akka jaanitti konkolaataawwan waraanaa ja'a dabalatee loltoota 1,000 kaaba baha Siiriyaatti bobbaafamaniiti jiran. Naannoo Siiriyaa kan to'achuu irratti Ameerikaan Raashiyaa jidduutti bara kana mudamni dabaleeti jira. Tarkaanfiin kun nageenya humnoota gamtaan ni jabeessa jechuudhaan hooggantoonni humna waraanaa bishaan irraa Ameerikaa bil arbaan dubbachaati jiran. Ameerikaan Siiriyaa keessatti eenyu waliinuu lola hin feetu. Haa ta'u malee gamtaan kana tiksuudhaaf garuu barbaachisaadha jechuudhaan arbaan dubbachaati jira. Arbaan Raashiyaa maqaadhaan hin dhoyne ibsa qondaalota Ameerikaa biroorraas bahetti dhimma kana addeesseeti jira. Gocha kun Raashiyaa
raashiyaadhaaf mallattoo gaariidha. Dubbii wallabdee kakasuu irraa of qusachuun warra kaaniifillee gaariidha jechuudhaan qondaalli maqaa isaanii hin dhahamne tokkos dubbateeti jire. Loltoonni kunneen garas kan ergamaniif humnoota raashiyaa lafa gamtaa Afrikaa fi humni waraanaa kurshii jiran akka hin galles dhaabsisuudhaaf. Dhuma baatii hagayyaa irratti loltoonni Ameerikaa konkolaataa raashiyaatiin miidhamanii turan biyyoota lamaan waliin dhabdee mudateef wal himatutti jiran. Raashiyaan mootummaa Siiriyaa yoo deeggartu Ameerikaan immoo finciltoota Kurdii deeggarti. Waraanni waliinii bara 2011 irraa qabee Siiriyaa raasee ammallee furmaata waaraa hin argamne. Raashiyaan pirezidaantii Siiriyaa Bashir al-Assad yoo deeggartu humni waraanaa Ameerikaa achitti buufachuu yeroo dheeraadhaaf mormiteeti turte. Bara 2019tti pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump loltoota 1,000 warra Kurdish deeggaranii turan akka bahan taasiseeti jira. Ji'oota muraasa booda immoo loltoota muraasa achi tursiisuudhaaf akka fedhii qaban dubbachuun isaaniitis ni yaadatamati. Argamus guyyaa arrantanaa ammoo gamas akka waraana 1,000 ergee jiruu fi meeshaa waraanaa konkolaataa yookaan taankii 6 akka ergee jirus dhagahameeti jira. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qeerroo Ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatti nu walagarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliinis kan isin faana turaaf saaru du'anii hanga oduu biraatti waliin dachaanoo nagaan nuuf tura.